Kaayyoon egzibishinii kanaa kallattiidhaan qonnaan bultoonni muuxannoo teekinooloojiitti fayyadamuu gabbifatanii oomisha isaanii gabaa biyya keessaa fi gabaa biyya alaatiif haala isaan ittiin dhiyeessuu danda'an kan barsiisudha. Kana malees magaalonni qonnaan bultoota waliin hariiroo gaarii uumanii gatii madaalawaa fi gabaa tasgabbii qabu uumuudhaaf kaayyeeffatamee hojjetamaa jira. Agarsiisni baazaarii kanaa kanaan dura kan hin mul'annee fi yeroo jalqabaatiif kan argan ta'uu isaanii qonnaan bultoonni adda dureen aanaalee garaagaraa godina Jimmaarraa dhufan dubbataniiru. Wanti akka kana nu gammachiisee deebi'ee ajjoo keenya kan nu hojjenne baasii nu itti baafne dhaqee wanti madaalu hin jiru kanaan dura jechuudha. Hamma immoo ajjoo kan keenya kan dhamaatii keenya kan wacii keenya waan itti baafne kan madaalus nu ta'eera baay'ee kan nu gammachiise ofiin kan nu kakaasu. Amma waan ammoo wanaa arginees dhageenyees hin beeknedha kan adda hubannee argaa jirru baay'ee gammanneerra. Gabaa irratti akka argine gurgureetuma dallaala nurraa fudhataa Anneetuma gabaadhaan geenyeetuma dallaaluma fudhateen dallaalatti kenna naggaadeen argannu kun immoo gara fuulduraatti gammachuu guddaan nutti dhaga'ame haala kanaati. Baazaarii kanarratti teekinooloojiiwwan qonnaa 71 agarsiisaaf kan dhiyaatan yoo ta'u galteewwan qonnaa adda addaa 108 muuxannoo qonnaan bultootaa gabbisu dhiyaachuusaa kan himan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasiriin. Mootummaa jijjiirumsaa kan ta'e qonnaan bulaa keenya akkaataa dur jedhamu sanaan deemuu hin dandeenyu karaa jedhuun oomishaaf oomishtummaa isaa kan dabaluu dandeenyu yoo teekinooloojiitti fayyadame yoo karaa ogummaa qabuun deeggarame kan jedhuun waggaa 3 kana keessatti keessumattuu buna irratti godinni Jimmaa argama bunaa kan taate koofii arabikaa kan taate buna kana jijjiiruun yoo dandeenya qofa biyya kana jijjiiruu dandeenya. Egzibishinii fi baazaariin kun teekinooloojiin qonnaa sadarkaa inni irra ga'e kan agarsiisu waan ta'eef qonnaan bultoota keessatti dadammaqina guddaa uuma kan jedhan ammoo bulchaa itti aanaa bulchiinsa godina Jimmaa obbo Tsaggaayee Uummataati. Agarsiisa kana injifannoo gootummaa juntaa irratti arganne yaadachuudhaan gootummaa kana ammoo dinagdee uummata keenyaa utubuu irrattis dabaluu qabna jedhan. Dinagdeedhaan utubamuu yeroo jennu dinagdeen utubuudhaaf utubaan inni guddaan qonna. Qonni kunis qonna haala duriitiin kan deemnu tun taane bu'aalee akkasumas galteewwaniif teekinooloojiiwwan ammayyaa fayyadamuun qonna keenya ammayyeessuun kilaasteraan misoomsuun oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf mootummaan xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jira. Agarsiisni kun walta'iinsa bulchiinsa godina Jimmaa fi bulchiinsa magaalaa Jimmaatiin kan qophaa'e yommuu ta'u guyyoota 7 itti aananiif kan daawwatamaa turudha.